Hai dubaati afaan Oromoo kiyya kana yoon beekne afaan Baangaalii beektaa? Afaan Baangaalii. Baatii torba guutuun bar ona keessaan galaa ture jechuudha. Roorroon asii olii ni hafte. Mana gartee dhiirtiin jirre waan jirtuuf obboleessa naan taatu as booda immoo. Ilmaan na hojii guddisiidha moo abbaa manaa naa ta'edha wanni itti deemtuuf mee. Addeessuma fuulli kee adiidhuma keessi kee aduun sinna hin aduraa. Eeguutu fiyyuu bakkee ansiif jira duuba kee fuuldurri tolee waatu jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota deebi'ee dhufeetiin jira. Galatoomaa warreen viidiyoon dhiyoota nagadhiise irratti koomentii fi waa hundaanuu na jajjabeessitanii hedduu takka galatoomaan isinii jaasuma. Akkumaan isinii jee viidiyoo isinii maree irratti Oromoo koomentii na cinaa dhaabbadhaa. Koomentii teessan sanirraa waa fudhadheetiin yookaan ilmaan kiyya kana niin facaasa yookaan ilmaan kiyya niin guddifadha yookaan raajii ofirraa nii akkas zeetiin dubbadheetiin ture. Arra immoo maal fiddee hojjettan immoo arra wanni naan fide akkuma raajuun gartee jiruudhaan ana ajjeesee nama biraa deemee barbaadachuu jiru yookaan immoo nama biraatii wajjin jiraachuu jirutti anilleen arra raajuu irraanfadhee sapiraayisiin isin godhu deema. Sapiraayis sun maal jechuun keessan hin oolu. Arraan tana sapiraayis ajaa'ibaatiin isin godhe Oromoo hordoftoota kiyya keessattuu hordoftoota kiyya viidiyoon kalee galakkisee irratti hedduu takka na jajjabeessitanii warreen imala keetis paaspoortii jijjiirradhu naan jettan hedduu takka galatoomaadha. Asumaanuu arra immoo sapiraayis nama kanaan mee wal baradhaa faayoon eenyuuf bira keessee taa'u jirti jechuu keessaniin oolu mee wal baradhaan asumaanuu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenyaa akkuma faayoon sapiraayizii jettee na fiddee waan isin sapiraayizii na gootillee hin beekuni waan na fiddeefillee ganumaan baraanii atilleen rakkootee argaatiin ture ijoollee akka inni sirra facaasee raajuun ilmaan kophaa guddisaa jirtu qubaan qabaanii kan raajuu beekutti. Ammas garuu deebi'ee akka waan isa hin beekne siifillee gaddaa isaafillee gaddaa jira. Wanni jidduu tanatti taa'amaa jiru hedduu takka nallee ajaa'ibsiisee jechuudha. Maaliif si ajaa'ibsiisee? Wanni si ajaa'ibsiiseef kun maaliree? Maaliif na yaamtellee osoo hin jenne ni beeyta waan naaf si jidduu jiru. Ati arra wanni mana raajuu dhufteef raajuu kana garaa gubuu dhufte moo wooma gartee naaf itti gartee sooshaal miidiyaa gaditti waliin qabnu saniif jecha dhufte arra. Faayoo maal jechaa jirta? Wanni ati jechaa jirtu hedduu takka naan galle. Maaliif siin galle gaa naaf itti gaa sooshaal miidiyaa irra osoo baasuu hin taane amma arra immoo rakkina kiyya ka gartee yeroo dheeraadhaa san wajjin qooddattee ilaa arraan tanaa na bira jiraattee ammoo naaf itti waan waliin qabnu sooshaal miidiyaa irra ibsu osoo hin taane keessumaan walii fixannee akkuma jenne sanitti. Faayoo waan ani beekurraa osoo hin taane wanni ati natti haasaa jirtu waan ani hin beekne irraa natti haasawaa jirta jechuudha. Nama tokko gartee adawwii hedduun qaba. Adawwii saniif arraan tana kottu adawwii san cabsee jechuuf adawwii xiyya sanarraa cabsii kararraa narraa meessi jechuufiin teessisee si haasofsiisu jira. Akka nama beekneen godhatiin hin qaanfatin wahumaan gartee siin jeesan bichaa nu godhi. Jechuun kaameeraa sodaa osoo hin taane wanna dhugaa jiru tokko yoo ta'e dhugaadha. Anilleen akka nama takkaatti rakkoo ati qabdu sun hin beeku waan ta'eef rakkoo tana akka nama takkaatti takka akka obboleessaattis cinaa bu'ee si gargaaruudhaaf qophiidha. Garuu wanna fudhatama ta'e haasoo fudhatama ta'e tokko yoo natti himtee gaariidha tureen. Nama barii dhuga na gargaarte akka obbolummaan na gargaarte kanaan dura amma immoo obboleessa naan taatu. Maaliif mana gartee dhiirtiin jirre waan jirtuuf obboleessa naan taatu. As booda immoo akka nama beekneen godhatini moo haadha ilmaaniiti yaadachuu moo aniin tun nama sitti fakkaaddu. Maalirraa hankee fi arraan akka obbolummaatti si gargaaru jira. Maaltu kana jechuu maaltu fideewu? Yaani wanna jechaa jirtu kana suma jechaa jira moo nama biraas duubaa jechaa jiran? Anuma jechaa jechuu jira. Anuma si bira taa'ee jechuu jira nagartu. Naan gallee wanni ati jechaa jirtu. Raajuu barbaadinaan jechaa jirta moo takkaa'uu namatu mana kana keessatti miidhaa sargaggeessaa jira moo wanni ati irraa jechaa jirtu naan gallee adda naa baasiiti akka nama takkaatti ansi gargaaruudhaaf akka obboleessaatti akka lammiitiyyaatti yoo ilmaan keessa jala rakkachaa kan jiran ta'e damoosa kiyyarraa walqixxa akka sii qooduu hin danda'an. Alhamdulillah isan na gargaare eenyu siin jee. Ilmaan kiyya baran ilmaan kiyya namaan goo bar ilmaan kiyya akkaan dhalattiin guddifadhaa baran. Ansan siin jechuutti hin jiru bar. Maal jechaa jirta ree? Waan siin juufaa makaasa aqila guma takka waatti manii ati nama baratetti waa gumee waan takka irra deddeebi'aan oolanii ati maali namaan faamtu samarraa takkatti? Faami hawaan namni siin juu hangaa aanan adii hodhoo dhugu siin juu feeta. Yaani jechuun haasoo kee kanaatu hedduu
fudhatamas naan qabu sammuus na rakkisaa jira. Mee Wanni ati akkamitti- jette waan irraa ta'e addanaa baasiitii akkana jiinaa himuu ni dandeessaa? Akkam jechi himame ani obboleessa naan taatu siinchee saniichi Maal maal akkasii fedhe? ta'uu barbaadda? Saniichi maal fedhareeti? Ani maan kee Jechuun guddisuun dadhabeen siin jechu jira. Inni dhageessaa amma. ani akka Galatoome hangammaan duraati na dura dhaabbatte na bira dhaabbatte himti. Galatoo obbolummaa gaafsanii galatoo. Ammoo ammallee garta akka gara fadhee haa ta'u. ammaan Gara rakkoo yoo obbolummaa si dhuftee, fedhan. Gara fayiteen Akka rakkoo yoo si roorroo dhuftee rakkoodhaan si biraan jira. Wanni biraa immoo wanni ati haasoitus waan fudhatama qabu miti. Ana mana dhageessa. Wanni niin si yaameef roorroo gartee jirtu tana narraa cabsi. Faayoo hin jarjarin. Namni sin roorrisaa jira moo ilmaan keetti roorrisaa jira moo addanaa baasi bakka tana. Adda sirriitti si baasa laal. Akkamiin naan jee. Ayyee. Baatii torba guutuun bar akka gartee jaarsi ilmoo fi jaartii irraa du'eetti ona keessa kophaati jagarteemi ona keessaan galaa ture jechuudha. Kun roorroon asii olii ni hafte ati gukkana ijaattu. Yaani dhugaadha. Mee bakka xiyya tana bu'ii ilaali meeti roorroon asii olii ni hafte ta'ee yaaddaati mimmee akka mataa Dhugaadha roorroon hin hafne dhugaadha roorrifamte. Booree roorroo tanaa olii maal barbaada? Namni obsa qabaachuun bareedduudha. Yaani Alhamdulillah, obsa obsa ni ammallee qaba. gara ilmaan keetiitillee gara keetiinillee haa ta'u garuma fudheenuu waan si dhufaa sirraa deebisuun hin danda'a jedhee waada sii galee jiraanillee. Waada naa galtee jirtaame anis dubbatanumaan barbaada maaltu duraan si cinqee karaa dheeraa si oofere Akkam jechuudha gaa wanni karaa dheeraan deemini waaduma san naaseeniidha barammaan. yaani wanni irraa waada sii seenu san kana jettee edda naan baafneen. Wanni waada irra sii seene yaani ilmaan kee yoo rakkatan si biraan jira atillee roorroon gara feeteenuu yoo si dhufte si biraan dhaabbaddaa. Kin ilmaan kiyya ni gargaarta. San fayyaa ta'ii dubaanoo maaliif na gargaaruu hin dandeenye. Maali rakkoo qabduu jiraati? Ammoo Rakkoo yoo si obbo dhufte kan na laalte nama rakkoo qabuun fakkaadha moo nama rakkoo hin qabneen fakkaadha. yaani rakkoo miidhaa gara namaatiin faa namni si roorrise yoo qabaatte faan beeku rakkoo gara biraa rakkoo mana keessaatiif maal na gaafadhaa isiniin jeetiin jira. Tasanii san laaftu mallaali tasanii gartee tasanii laaftu mallaalii ammaan tanaati wanta qofarra waadaa naa galta. Dhiifamaa hojjetu takka wanni irra waada sii galu inni jabaan kamii inni laafaan isa kamii isa kanaan adda baafachuu barbaadan illeen. Ati ilaarraan tanaan barree kan wajjin baatii torba moo saddeet ilmaan dawwalteetuma ilmaanii fi ati akkam jirta naan jetteetuma gartee guwaa rakkadhees dhufee sirraa fudhachuun jira. Akkamitti hin beekneeti waan itti waadaa naa galtu ta'a. Wanni itti waada sii galu beekuu hin dandeenyeen. Wannummaan akkana sammuus dhiphisaa jiru inni maali? Maaliif jennaan moo raajuutu eda dhufee ulaa sirratti tumee takka ammoo nama biraatu dhufee mana sirratti tume moo maali wanni udhaanudhee gartee dubbachuus dhorkee. Kunoo bartanii juutuu tanaa laal. Ati laal hulumaa fi mana jidduu hulumaa fi mana jidduu deemu. Waan namni aanan adii hanga siyyaniin beektume. Duba maali arraajuma maqaan itti hin deeyin arraajuma jaan kan agartee miti argaa dhageettii isaan fadhoon. Nama baatii torba ilmaan isaatiif jaartii isaa eessa jirti jee namni hin iyyafatin. Kana maal haasawita naasi? Dhageessuus dhaga'uu baattus raajuu. Maal irraa filtaree isarra? Abbaa ilmaan keetiitti abbaa mana keetiitti garta kaanis. Namni wal dhabaa arrabaa filkeen walitti ni mufata. Ati immoo waan haasawitu dhabdee waan raajuu natti haasawita. Taniin ansiin juu dhiistee waan biraa maaltu si haasawisiisa? Haasoo kee naagalaan jirre. Haasoon kee akkamitti si galaan jiru? Dubbachaa jirtu naagalaan jiru. Akkamitti siin galu? Kanumatti naagalaan jiru. Isin firaankii nama goonettanii yoo fixanis kaameeraa kaayyettanii mana keessa waa hunda namaa soosistanii saraabiin siin jaar waan biraan seenati. Samaal haasawitaati. Bakkuma dur jirta. Bakka dur hin jiraatin kaamaal taate ariifatee kaa. Kaameeraa baran kaameeraa jaan kana biraankii jaan kana duriin dhiisee baran baatii torban dhiisee miti akka nama amata torba dhiiseetti akkasitti yaadii taa'e malee kaameeraan maal godha? Yaani egaa waan kana dura namarra hojjechaa turte wanni ati hojjechaa turte firaankii nama godhuu maal nama godhuu kanuma. Firaankii nama godhu. Yoo ati maali egaa hanjamaa qoosaadhaaf waan kana jettees jeetiin si gaafa dheeree fira. Qoosaafi jechuutti hin jiru waan amma dhuguma kiyya. Ilmaan jettee hara kanan deddeeminii maal jettaa? Ilmaan fuudhee akka hara biyyaa sirraa galchuu barbaadda moo asbeezaatu mana keessaa sirraa dhume moo dhugaadha karaan manaalleen jiinilleen gara har'a 30 fakkaatti karaan manaatis ga'ee tanafa sammuu siyaachise moo maaliin? Akunoo bara achuma diddiib laal hamtuutuma gartee baarree fi qooshaa hedduu deemu. Rabbi sanuma siin godhin kaamaa. Yaani duuba maali as kennere narraa faame kaa. maali sirraa faamu? Waan Wanni ani sirraa faamu hin jiru re. Waan asiin jechuun jiru laal ilmaan galchuudhaa gartee
ilmaan kiyyaanaa beekata san achuma dhiise. Haadhaa fi ilmoo dambaa sanee sana San achuma dhiise laal ta waan nyaatanii dhuganiitis achuma dhiise ka. maal rakkatte? Ati maaltu waan nyaatanii fi waan dhuganiif kana jidduu maaltu si oofee? Rakkinni ati rakkatte maal? Ugun akka yaale maal nama rakkadee? Nama sirra horri siin jee raajuutu dhufee si lolee haareetti waa siin jee si gaafadhe. Ana hundaa'uu namni tokko natti roorrifne naan jettee jirtu. Ajee ati amma duubaan tana waan inni hangartee roorrifame kana akkamitti yaaddeen finnere waan kanarra roorrifamtee akkamiin naan jechuu hin dandeenye. Itti yaadi bakka tana roorrifamtee bakka san sirraa hin cufane yoo naan jette wangaan afaanii baafadhee bakka tanatti roorrifame bakka tanaan kootu siin juufee taaree. Yaani jechuun du'a rakkoo natti roorrifamte kun kan namni waan akkanaa irratti roorrifamee jee yoo dasii baasee dhugaadha. Sanii achi immoo hanga hoggan laalu haasawni ati haasawitu. Ati immoo maan beeytuu miti ammaan dura naafati maal wal mari'an. Ni raanfatte baatuma hanga kana keessatti raanfatte. Yaani jechuun ilmaan na hojii guddisiidha moo abbaa manaa naa ta'edha wanni ati deemtume. Ani ilmaan maaliif maanaa guddifte ilmaan ka guddisu rabbi. Ilmaan rabbii guddisa. Ilmaan rabbii guddisa maaltu siin ga'e ilmaan. Ilmaan kiyyaanuu dalagadhee nyaachifachuu jiraa miti. Tasanii ciisa dhabeeti. Maaltu ilmaan kiyyaansi maal wal mari'anne naafete ammaan dura maal mee bakka irruu sangartee siif hin cufatanaan jette tamime mee tamnaa cufte ayyee. Ammallee bakka sanii sitti ammallee sitti himeetiin jiraan. Bakka qaasan cufii siin jechuu jira. Rakkoon si bira jirtu rakkoo karaa mana keessaatiif rakkoo karaa ilmaaniitiin takkaa namni si roorrisuudhaan takkaa namni ilmaan keessi roorrisuudhaan yoo fi dhiirti bira hin jirtu jechuudhaan namni sitti illee roorrisu ta'e karaa kanaan qophiidha si biraan jira siin jeetiin ture faayo. Mee isaan dalagaateetirra jirta. Oggaa akkam duba ogguu namni anaaf ilmaan kiyya roorrisu oggaa akkam nu gartare. Natti himtee beektaati. Kana dura natti. Afaanii baafadheen kootu duba mana na wajjin galisiin jaa. Mee kam feetaati? Mee kam jee akkamittiin siimame? Dubbiin teetuun hedduu garaa nama nyaatti. Akkami garaa nama nyaatti? Garaa siin nyaatiin waan namni siin juu dhageehi. Itti yaadi. Maaliif faayoon akkana naan jettii jii dubbadhu kaayaa bakka nan jiru san tuqi haa maaltu tuutu irraachisu dhoorka. Haasawni itti haasawaa jirtu kun inni san as naga dabruu didere. Maaliif si dabruu dide? Ammaan dura si dabarraanu ni tahaa waa hunda bakka anaatu fixaa naan jenne. Wanni anniin fixa siin jeefi garmatti irraan haateette kun waladdaan. Ati kam jette gara ati sanitti gizee achi deebi'u. Akkasii miti. Gaafa san ni tahaa waa hunda ilmaanii waa hunda. Waa hundi mataa kiyya gubba jette moojjan. Waa hundinuu mataa kiyya gubbaadha jechuun kiyya. Waan biraati waan biraa fudhatirreeti. Namni tokko sin gargaara hoggaa siin jee rakkoo mana keessa jirtuu fi waa hundaanuu akka nama takkaa si biraan jira hoggaa siin jee yaani ati gara karri ati itti fudhatte gaasi gargaaruu kana bakka tanaan. Obboleessa naa taatee maa na gargaartaree? Ayya akkam naa ta'e jechuu jirta mee? Ati zalaalama obboleessuma taatee na gargaarta? Bar amma anaaf isa qofaa jiru. An obboleessaati tiya na galtee odduu jira bara asin jirre na jira malee. Raajuu mana kana keessa hin jiru amma anaaf isa qofaa waliin haasawaa jiran. Maal waliin haasawaa? Hin sodaatin kun kana ji addanaa baasii dubbadhu harca cabxee naa yaatu. Ati sa hanga aannan adiidha hodhoo dhugii siinyan ittiin beektu dubbii firraa maal marabbisi godhisa? Haa yoomee dhaabbadhu akkasii miti. Sa dhaabbadhu mana jechaa haltan taa'utti hin jira barda amma waan asiin jiru na dhagayeesa. Nin dhagaa'ee maal jechuudha? Harri ati deemtuufis naaf gala. Maal jenaan waan naan liqimsamnee jechuu jirta siin jechaatiin jira. Harri ati deemuun jirtu ati amma abbaa manaa keetii wajjin walitti aartan. Namni walitti naarra hin jiru abbaa manaa keetii walitti aartaniiti deeme malee gara bultii hiikaa fi maalirra waliin hin geenye isin. Garri ati jettu hara abbaa manaa naa ta'e takkaawwan hojii galiidha wanni ati deemtu. Kanaafuu an yoon hin dandee addan baane isin waan ta'eef walitti isin deebisuufaa yaaliin hin godha. Walitti isin deebisee teessa bara waa'ee isaa akka ati magaalaa dhooytu hin dhufne bara. Tagartee ammaan dura na gargaaraa turte. If duraan balleessin gaamma. Asitti if duraan balleessin. Waan namaa godhan galata rabbirra eeggatan. Malee ilma namaa. Laa anillee sin galatoofadha. Akka nama takkaatti an ammallee raajuu sanillee jechuu barbaadeeni yookaan harkute isin walitti isin deebisuudhaaf. Eessaa fidda? Eenyuun naaf isin jee eenyu sanaa barbaachisiin jeessa? Walitti isin deebisuudhaaf. Ani yoon hin barbaanneeyo. Manguddoo biraallee dabalatee. Ani yoon hin barbaanneeyo. Isallee abbaa manaa keetti waan ta'eef siiniin galche. Anaatu hin barbaanne. Hatanan ta'in ammoo ati gaa harree ati deemtus naa galee jira. Haramiin deemu jira. Harree ati jettu kun takkallee nana fudhatama naan qabu faayoo waa'ee kanaas si hojjettin seenu nageetti. Eessa deemtare? Nin deemare. Hai eessa deemtare osoo gaaffii xiyyanaan deebisimmoo? Gaaffii kamitti? Gaaffii xiyyanaa deebisi gattaare? Gaaffii natti na gaafatte gaaffii fudhatama namaa qabduumi. Kanaafuu fudhatama ni qabdi gattaare? Wanni ani siin jee kun yoo karsiis ta'uu ta'e faayoo. Fudhatama ni qabdi gaaffiin xiyyaa gattaare.
اتيادي أستاي اتيادي نافك ست تصديب سيجافيتي يا دبي لادو ديمون تانزو كسر ديم تمالي أكرمت تسوق جافيتي يندبسين أكرمت تفهم بنادي استي ديمون يعني يسجل غافي تشوف في ديم برا غافي لكن تشوفوا سنجرت أكرم ألف غافي الجرة تيتون وان نام فراتمنف غافي تي ويا براتي بعلما قبضو ويا سنتي سيفتون عندنا بويا سنين نافتون دندي سوم أرمان سنية تنتين فدا اتسينون أي أما ولا قطن رابن رفايو مالي منا كيسان قول لفت ولان تنيا كان ما بري في جب دورا ولان دبن سنة كنا مقيسان دبن ولا أم كبا وان قالوا في ولا كل في جب تقول جوجل قول أنا كنا مقول ولان كيسان قول لفت لا قطو بن إيه فدين ترى ولا قولوا قطو قافيتي أنا دبس غافي تي غاف يرو براتين سيدف سنجيمي أما قطو ولا أما ما رابن فرن دقاف سا دور كان بيخطن دلا نقول قافي قافتن اتبولا يخاط تتاعيتي سيدي بسيجتي هاي بيرتني سما اتتبولاتني سيدي بسيجتي قلتي jechuun haasoo kee kanaatu waan naan fudhatame ما أمبر أفان أورمو تسيتا سوجرا أتفان أورمو كم يقسنسين أفان أورمو قاسان كنا بشان قبنا دبر إفينا كجنة مسينا برجزمي تنا كيس كنا maa lama beeytan afaan oromoo هاي دوباتي أفان أورمو يخان يوم بيني أفان بانغالي بيتا afaan baangaalii kaatetti kun haakam afaan baangaalii أرمانا رارغو خيتي دوبا armaan sirraa dhaguu kiyya afaan baangaalii maali baangaaliin سنسما بها غاي كدو كومي ammaan tana abbaan manaa kee takkaa raajuu yoo isin dhufeewu maalii ulaa cufattanii maal mana keessaa godhanii ulaan bana jirti sinjee ulaan cufa jirti أبو ulaa يا keessaa كوبان cufattee جرافن jirta ولا أمنان maal mana keessaa goota yoo jee seera naquu ni danda'a kanaafuu kan mana irraa ulaan bana jirti deefu marraa bane huloo bana jirtu tanaacha ulaan acciftee jee mataan argu ammee maafi ulaatti cuf waan haasoynee jira garuu ammoo waan isa gartee rifachiisee mana kiyya dhufee wallee raajoo asii habbeeyyitee waan akkana na gaggaafatti jee qaanfateensaa jarjartanii akka koomentii badduu naaf hin keenye akkanan arrabsine asumaanu kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Dubbiin tiyya takkaa fi takka an dubbii tiyya fixadheetiin jira asu. Eksii kiyya barbaaddachuun waan hin hafne saniifuu ammoo arraaf kanumaan isinii qabadee dhufe warreen na jaalattan laayik sabskiraayib sheer godhuu hin dagatinaadha asumaanuu baay'een isiniin jaalattotaa fi kabajamtoota kiyya isiniin jaaladha baay'ee.